kantiibaa bulchiinsa dirree dhawaa Kadiir Juhaar Faatuu taphachuudhaaf deema yeroo ammaan tanaatti qaama isaanii uwwisuurratti argaman. Oh no 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 no. Oh no. Oh no. Oh no 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 no.
Kabajamtuu Aadde Fatiyaa Adam Yaa'ii mana maree bulchiinsa Dirreedawaadhaa obbo Daraja Tsaggaayee waajjira baraarraa bulchiinsa Dirreedawaatti itti gaafatamaa ijaarsa paartiidha. Komishinar Firaa'ol Bulchaa akkasumattis kabajamtuu Aadde Aminaa Abdul Kariim itti gaafatamtuu waajjira konistirakshinii magaalaa Harariidha. Yeroo ammaa kanaagaa dorgomtoota wal barachaa dhigaa kan argamanii daqiiqaa muraasa booda kallattiidhaan sabni kubbaa miidhagaa hordoftoota bulchiinsa Dirreedawaa fi magaalaa Hararii gidduutti gaggeeffamoota akka daawwattan isin affeerra. Tena sente onne toka bahaka iruta kan kabuzi tolje sansanka tena sente onne toka bahaka jilan garre khaka khiyan saka akayo sikenne madasyunka anara pisane tuna hujite way osodufte tumaten nilate anara pisane tuna hujite Haala kanaan daawwattoonni dirree guutuudhaan bulchiinsi magaalaa lamaa wayita kubbaa miilaa taphachuudhaaf deemu daawwachuudhaaf istaadiyooma alaa alatti guutanii daawwachuu irratti kan argamanii waan haaraa egaa kun waan hin baratamini bulchiinsi magaalota lamaa wayita walitti dhufee guyyaa kabaja magaalotaa irratti haala kanaan dorgommii kubbaa miilaa waliin taasisan waan nama gammachiisudha. Kantiiboonni magaalaa lamaanii kun yeroo tapha isaanii gaggeessan namatti tola jechuudha. Dirreedhawaati kan torbee magaalota irratti ijoolleen Dirreedhawaatiin jecha addaa qaban ittiin agarsiisanii daawwattoonni baay'een